Mee arrammoo maatiiwwan Waaqayyoo diraamaa mana amantaa jedhan charchii keessatti hojjetame kana yaa ilaalluti wanta irraa barannus akkasumas immoo waa irraa hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf akka xumuraatti ilaala maatiiwwan Waaqayyoo. Iyyaaroo ta'uun yaabiin lafuma deemteet Ameerikaa jedha. Lafuma deemteet. Lafuma deemteet. Akkuma asii baatee mana keetti lafuma deemteet Ameerikaa ceetaa achitti makiina yaabbatta. Ameen. Ilma na arge Waaqayyoo. Isi arge miti? Itoophiyaa keessa jiraachuun jibbe. Isi jibbisiise. Eshi itti haadhisnu viidiyoon keenya dhugumatti baay'ee mul'achaa jiru jechuudha. Kanaaf aga dandeessan maatiiwwan Waaqayyoo subscribe warroonni miseensa kana hin taane subscribe godhaa akkasumas immoo like godhaa warroonni immoo hordofaa jirtan copy linkii share nuuf taasisaa isiniin jenna. Waaqayyoon isin eebbisee eebbifamaa. Egaa jara kanarraa maal barannaa? Dhugaa amantaa sobaan deemuu isaanii tokkoffaa raajichi dubbachaa jiru. Raajii sobaa akka ta'e filla fiitumatti bakka difrati isaa dhugaa dubbachuuf akkanumatti kan mul'atudha. Osoo ilaaltan jechuudha. Xiyyaara oduu yaabe paaspoortii osoo hin baasin asuma lafa kaate maalidha lafaan miilaan deemtee osoo koo qilleensa irreen hafuuraan fudhatamtee jedhee yookaan immoo akka dookimaasfaatti yookaan immoo akka duka bootatti daammanadhaan fe'amanii deeman jedha kitaaba qulqulluu keessatti. Akkasiin irreen osoo ta'e aga tokko hin fakkaatu. Garuu isaan soba kana jiru soba of lafiti kana. Osoo paaspoortiin qabatiin osoo xiyyaara yaabiin maal goota lafuma kutteenan Ameerikaa jeeta. Mee ammaa wangeela Waaqayyootu lallabamu asitti fedha foonii isaaniitu gaggeeffamaa jira. Ilaala hubadha waa tokko. Maal hubachuu dandeenya asirraa dhugaa dubbachuu fi amantaan jara kanaa jechuudha. Amantaa fooniiti. Amantaa foonii yoo isiniin jedhu fooniin wanta argamsiisuu qaban yookaan immoo wanta argachuuf jedhan wanta yaadan kan galmaan geessisanidha. Maaliif mee wangeela Waaqayyoo soo lallabuu qaban waa'ee paaspoortii, waa'ee xiyyaara. Kana qofaa miti immoo akkuma FB irra akkasumas immoo TikTok irra ilaaltan jechuudha. Waa'ee akkaawuntii dhugaa dubbachuuf mana amantaa keessatti kanatti sagaleen Waaqayyoo lallabamu waa'ee kanaatu lallabama. Na amantaa kun dhuguma dubbachuuf amantaa sobaa akka ta'e sirriitti nu hubachisa. Raajota sobdoota akka ta'an sirriitti nu hubachisa jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessattis maal jedha? Raajota sobdoota akkanarraa of eeggadhaa jedha. Ani maqaa kootiin jedhanii isaan Iyesuus jedhanii maqaa kootiin ni dhufu. Isaan sanarraa sirriittiin of eeggadhaa jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu warroota akkanaa kanarraa akka of eeggannuu taasisnu maqaa Waaqayyoon sinitti maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf isaan baay'ee ulfaatudha bara kana keessatti keessattuu Itoophiyaa keessa yoo galtan sin mudachuu danda'u. Karaa irrattis Iyesuus fudhattanii bakka deemtanitti dhugaa dubbachuuf ikkoo isaanuma jira Itoophiyaa keessa yoo fudhattanii jechuudha. Finfinnee keessa immoo osoo dubbattanii basma karaa sin dhoowwan bakka deemsi sin dhoowwan. Innaa sirriittiin of eeggannoo warroonni ala kana jirtan yoo deebiitan irreen of eeggannoo taasisaa. Amantaa keessan hin jabaadha dhugaa. Amantaa keessan hin jabaadha. Amantaa keessan hin gatinaa dhugaa dubbachuuf amantaan daandii sirrii kan taate ortodoksiidha jechuudha. Ortoo jechuun daandii yoo ta'u doksii jechuun immoo sirriidha. Akkasumas immoo ortoo jechuun karaa yoo ta'u doksii jechuun immoo sirrii yookaan qajeela jechuudha. Kanaaf daandii sirrii yookaan karaa qajeelaa kana hordofnee akka deemnu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Waaqayyoon immoo isaaniif maal jennare laphee qulqulluu isaaniif haalaatu. Waaqayyoon laphee qulqulluu isaaniif haalaatu mana isaa keessatti yaadeeffatu. Dhugumatti baay'ee ulfaataa jira kun eebbifama. Eshi maatiiwwan Waaqayyoo amma immoo obboleettiin teenya gaaffii nu gaafattee halkan Yaaqoob jechuun maal jechuudha jettee. Kanaafis immoo deebii kana ni yaalla. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Egaa namni tokko galgalarra yoo ga'e kiristaanonni keenya jechuudha. Warroonni ortodoksii ta'an halkan Yaaqoob qabadha jedhu. Kun immoo maal jechuudha kan jedhudha. Egaa kun seenaa kitaaba qulqulluun wal qabsiisati jechuudha. Wangeela seera uumamaa boqonnaa
28 irratti yoo fudhanne waa'ee abbaa isaa Isaaqii fi waa'ee Yaaqoob inni argina jechuudha. Yaaqoob ergamee gara iddoo Loozaa jedhamtu tokkotti aduun itti dhi'ee achi buluu isaa. Iddoo Loozaa sunis immoo Beetel jedhamtee akka waamamtu kitaaba qulqulluu keessatti sirriitti ni himu. Beetel jechuun immoo mana Waaqayyoo jechuudha. Iddoo sanatti Yaaqoob dadhabee ni rafee. Yeroo rafu sanas ni abjuute jedhamaati waan Waaqayyo. Abjuute. Maal godhe? Abjuute. Abjuun inni abjuutes maalidha yoo jenne yaabbannoo lafa hanga samiitti jiru tokko ni arge. Isarras immoo yaabbannoo sanarra ergamtoonni Waaqayyoo bu'anii ni deebi'u turanii. Ergamtoonni Waaqayyoo gadi bu'anii ol deebi'u turanii. Akkasumas immoo caaficha yaabbannoo sanarraa Waaqayyootu ture. Yaaqoob abjuute irratti jechuudha. Egaa manni kiristaana keenya fakkiiwwan kana fakkeenya garaagaraatiin hiikuu dandeessi jechuudha. Tokkoffaan maalidha yoo jenne fakkeenya riqichi kan jedhame haadha teenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamiin ni fakkeeffama jechuudha. Waaqayyoon haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii irraa nama ta'uusaa akkasumas immoo ergamtoonni bu'anii deebi'uun isaanii ergaa gara haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akka ergamaa qulqulluu Gabri'eeliin kennaan kan guutamte yaa Maariyaam gammadi jedheeni yeroo misiraachuu itti musan akkasumas immoo ergaa keenya gara samiitti yeroo fudhatan kan argisiisudha jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa Yaaqoob yeroo sanatti abjuu gaarii arge jechuudha. Iddoo Loozaa jedhamtu bakka Beetel jedhamtu mana kiristaanaa mana Waaqayyoo bakka jedhamu sanatti abjuu gaarii arge. Abjuu gaarii waan argeef kiristaanonnis nuti waan gaarii waan waliif hawwinuuf nuti waan gaarii waan walii yaadnuuf maal jenna halkan Yaaqoob qabaadhaa jenna jechuudha. Halkan Yaaqoob siniif haa ta'u jenna jechuudha. Maaliif Yaaqoob abjuu gaarii halkan gaarii abjuute gatiteef jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Inna tokkoffaan isa kanaafidha manni kiristaana keenya irratti kan jedhamu wanti kun jechuudha. Manni kiristaana keenya wanta hundaa fakkeenya barsiisti jechuudha. Miti kan biraan geenye namoonni baay'een dhugaa dubbachuu fi kan ajaa'ibsiifatan wanti hundiyyuu mana kiristaana keenya keessatti fakkeenya guddaa qaba jechuudha. Gaaffii warroonni qabattan immoo koomentii irratti gaaffii nuuf kaasiniin jenna. Waaqayyoon sinaa eebbisu eebbifama. Wanta irraa barachuu qabnu viidiyoo tokko waliin yaa ilaallee deebinu. Xumuratti ilaala. Mee ilaala viidiyoo kana. Egaa viidiyoon kuni warroonni mana amantaa keenyaan ala kan ta'an kan mana amantaa keenya aangoo lubummaa irratti kan qoosanidha jechuudha. Waaqayyoon dhiifama isaaniif haalaatu malee isaan amma fakkeessuuf yookaan immoo tachiitii kan jedhamu jiran mana kiristaana keenyaan tacha'uuf yookaan itti qoosuuf viidiyoo kana hojjetan jechuudha. Baay'eedha wantoonni akkanaa dhugaa dubbanne karaa TikToktiin yoo ilaallu baay'eedha amma sirriittiin baay'ate. Kanaaf warroonni viidiyoo kana argitan hordoftoonni Ortodoksii Tawaahidoo marti keessan dhugaa warroonni ilaalaa jirtan viidiyoo kana akkuma argitaniin maal gochuu qabdan riippoorti gochuu qabdan balleessuu qabdan. Mukinaatu isaan arra mana amantaa keenya haala kanaan daffaranii haala kanaan mana amantaa keenya irratti qoosanii nummoo zimjennee yookaan immoo ilaallee bira darbuu qabnu jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Na baay'ee viidiyoo ulfaataadha kuni. Viidiyoon kana caalaa hojjetamee jira dhugaa dubbachuuf garuu immoo aangoo lubummaa irratti haala kanaan qoosuun dhugaa dubbachuuf gaarii miti. Waaqayyoon aangoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo qulqullicha Phexrosiif kennedha. Yaa Phexros ati lafa kanarratti kan hiikte samii irrattis kan hiikame ta'a. Akkasumas immoo lafa kanarratti kan hiite samii gubbaarrattis kan hidhame ta'a jedhee Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullicha Phexrosiif aangoo lubummaa kenne sana aangoo luboonni cubbuu keenya ittiin nuuf hiikan sana isaan haala kanaan irra itti qoosaa jiru, itti qalladaa jiru, dhugaa itti taphachaa jiru. Na yeroo tokko
hundumti keenyame yaa ilaallu wanti kun maalidha? Maaliif akkatti mana amantaa keenya daffaruun barbaachise? Duraan ikkoo manni amantaa keenya sirriitti hin sodaatamu ture. Amma garuu namoonni hundiyyuu namni kee lafaa kee jechuudha namni hundiyyuu mana amantaa keenya irratti duula jiru. Nu jabaachuu qabna maatiiwwan Waaqayyo. Bakka jirrutti jabaachuu qabna. Bakka jirrutti dhugaa dubbachuu fi waa'ee mana amantaa keenya dhufan tanan gongumaa yoo harka laachuu hin qabu. Maaliif amantiin dhimma foonii miti qaba. Dhimma lubbuuti gati ta'e. Dhimma of kennuuti gati ta'e. Kanaaf hundumti keessaniyyuu waa'ee amantaa keessan irratti wanti akkana qoosni akkanaa yoo jiraate riippoortii godhaa dhugaa dubbachuuf nama akkasii immoo qabsiisa bakka jiranitti. Hin danda'amu. Maaliif mana amantaa keenya tuquun hin danda'amu gati ta'eef seera mootummaa keessas ta'e seera mana amantaa keenya qannoona keessas ta'e. Kanaaf kanarraa akka hubattan maatiiwwan Waaqayyo isin jira. Baay'ate immoo sammuna kana baay'ee. Na Waaqayyo gooftaan dhugaa laphee qulqulluu isaaniif haalaatu mana isaa keessatti adeemsisu. Maaliif waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisa akkuma jedhe Waaqayyo gooftaan isaaniif haadhisu. Eebbifamaa obboleewwan keenya Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Hundumti keessaniyyuu immoo warroonni hordoftan sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas laayik godhaa. Warroonni immoo miseensa ta'a sabiskiraayib godhaa isin jenna. Eebbifamaa kabajamaa Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Viidiyoo biraan ni dhufna. Waaqayyoon nu gargaaru. Galatoomaa.